Assalamu alaikum jirtu daawwattoota chaanaalii Abdul App. Har'a akkamitti akka YouTube chaanaalii mataa keenyaa seetingii guutannee waa hunda logo waa hunda description hunda guutannee akkamitti akka banachuu dandeenyu bal'inaan isin barsiisa. Jalqaba irratti warra emailii hin qabneef akkamitti dura emailii akka banatan irraa eegaleen isinitti agarsiisa. jalqaba settingii keenya keessa seennu settingii keessa erga seennee akkaawuntii ni arganna. Sababni isaas emailii fayyadamnee kan YouTube banuu dandeenyu waan ta'eef akkaawuntii irra seenna. Akkaawunt kan jedhu kana tuqna. Sanaan booda goda dhuftee dhuma irratti bilbila keessan hundarrayyuu ni jira. Add account kan jedhu kana kilik goona. Add account irra erga seenne Google keessa barbaadanna. Google kan jedhu kana kilik goona. Gmail akkaawuntii banuudhaaf paaswordii bilbilli keessan gaafate isin gaafata. Sanaan booda gara kireetiitti seenna jechuudha. Yoo emailii qabaattaa asirratti saayiniin gootu create account kan jedhu kana haaraa irratti kilik goona jechuudha. Sanaan booda myself jettu kana fayyadamnee emailii haaraa banna. Maqaa irratti barreessina. Calliseetuma Abdul isinii jala mobile jedhu asirratti bakka maqaa abbaatti next jennaan. Next erga jennee booda birthday keenya guyyaa dhalootaatti guunnaa. Calliseetuma takka January godha. Gender male. Next filadhu as keessaa kan ittiin banuu barbaaddu jedha. Yoo barbaanne kan mataa keenyaa barreessuu dandeenya. Kanuma ninaa kenne kana haa filadhu. Abdul mobile 9 takka. Next password itti nayinaa. Next nayi lakkoofsa bilbilaa isin gaafataa confirm gochuu barbaada. Kanaafuu itti galchinaa biyya jirru filanne. Koodii bilbila keenya irratti nuuf ergaa koodii sanatti galchina jechuudha. Koodii sanatti nayinaa. Next erga koodii itti nayineen booda yes I mean next agree jennaa gadi dhufne akkaawuntiin keenya banamee jira jechuudha. Sanaan booda gara interneetaa straight adeemna. Abdul mobile 9 takka gmail.com. Interneetii irra YouTube asirraa yoo banne asirraan seennee yoo banne bakki kun seetingii hedduu guuttachuu hin dandeenyu. Asirraa seetingii waa hunda waan sirriitti nuuf finne jennaan. Kanaafuu browserii fayyadamna. Interneetii yookaan Google Chrome waan feetan fayyadamuu dandeessu. Google fayyadamuu. Interneetii irra seenna. Interneetii irra akka seenneen bakka duwwaa irratti youtube.com jennee barreeffanna. youtube.com jennee barreeffanna. Go jennaan. Bakka kana irratti mobile moodiidhaan isiniif fide. Kanaafuu bakka akkaawuntii kana tuqxanii dhuma irratti desktop mode kan jedhu kana kilik gootu. Desktop moodiin akka kompiitaraatti isiniif fida. Seetingii hundinuu guutuudha. Desktop moodii kana kilik goona. Erga desktop moodii godhanne sign in gara mataa gubbaarra ni jirti. Sign in kan jedhu kana kilik godhanna. Sign in kana erga kilik goone remove godhaa kana irraa keessan hundinuu jalqaba waan duwwaa ta'uu danda'uuf sign in yeroo kilik goone akkanatti nuuf fida. Emailii ni qabna. Emailii banannee jirra. Abdul mobile 9 takka @gmail.com. Go. Next nayi password keenyatti galfanna. Next na amma gara YouTube nu geessa jechuudha. Sign in goonee jirra. Gara YouTube nu geessa. Erga gara YouTube deemne YouTube irratti amma stepin ittaanu akkaawuntii banachuudha. Akkaawuntii banachuudha. Bakka akkaawuntii gubbaarra tuqna. Already banannee jirra. Emailiin sign in goonee jirra. Jalqaba irratti create channel kan jedhu nuuf fida.
create channel. Akkuma isin argitan jalqaba irratti create channel jedha. Channelii banachuuf deemna amma. Create channelii kanarra kilik goona. Get started fi no thanks nu fida. Get started jalqabnu amma kilikii goona. Nu fida maqaa ittiin banamu by selecting this option you agree jedha. Abdul Mobile sifa ta'u maqaa YouTube keetii immoo haaraa banattaa sin jedha. Selectiin haaraa banachuu haaraa godhachuudhaaf maqaa jijjiiruudha. Ana Abdul Mobile kan jedhu kanumaan deema. Selectiin tokko jechuudha. Selectii ergan tuqee gara ittaanutti option ittaanutti nageessa jechuudha. Option ittaanu maali? Description waa'ee YouTube keenya, profile picture kana ta'a jechuudha. Milikinni kun Abdul waan ta'eef ofumaaf callisee irra kaa'ee milikita kana waan maqaa kee aadaan jalqabuuf upload big picture kan jedhu kun ni jira jala. Upload picture sanarra tuqna. Sanaan booda faayilii filannaasi faayilii irra seennaa. Picture tokko calliseetuma itti galchaa isin garuu picture bareedduu isiniif ta'u filattanii itti galchuudha kan isin qabdanu. Picture tokko irraan tuqa fide itti naa galchee jira. Description waa'ee YouTube kiyya YouTube keessanii itti barreessuu dandeessu. Haga qubee 1000 takka barreessuu dandeessu. Calliseetumaan Abdul Mobile jedhee isaanii garuu waa'ee YouTube keessanii waan irratti dabarsuuf deemtan waa hunda osoo irratti barreessitanii filatamaadha. Websaayitii qabdan jedha. Websaayitii wal qabsiisuudhaaf yoo qabaattan maqaa websaayitii keessanii my website bakka jedhu kana irratti jalqaba irratti barreessitu. Sanaan booda arlii isaa koopii gootanii akkanatti as bakki koopii kun ni jira. Koopii gootanii erga websaayitii keessan irraa asitti dhuftanii paste gootu jechuudha. Facebookii keessanis akkasumatti koopii gootanii fiddanii wal qabsiiftu. Twitter yoo qabaattan asitti, Telegramii, Instagram yoo qabaattan asitti. Kanaafuu save and continue jennaan kana waan gootuuf hin qabu. Save and continue jennaani gara ittaanutti amma banameera nuun jedha. Already banneerra akkaawuntii YouTube kana. Amma gara YouTube'itti nu geessaa straight. Abdul Mobile banameera jedha. No subscribe, home, video, playlist, channel, description, about. Wanni isin abautii kanatti barreessitan kan amma Abdul Mobile jedhee isee kun barreeffama danuu osoo qabaatee silaa bareeda isinitti guuttachuu dandeessu keessanitti. Amma waan nu hafee jira. Kanaafuu customize channel kan jedhu kanarra tuqna. Settingii nu hafe sana fixuuf jechuudha. Customize channel kan jedhu irratti yeroo tuqne studio YouTube itti nu geessa. Kana callifnee close goona. Yoo video gadhiisuu eegaltanii gaa asirratti channel trial fidaa future video subscribe namni isinii gochuudha maal ilaalee akka inni godhu video asitti isinitti gabaasa uploading as jalatti isinii baha. Amma layout keessa jirra gara branding taajeen branding kan jedhu kana lammaffaatti profile jira kan amma suuraa guddaa asirra taa'u san upload itti goona. Upload irra tuqnee my file filannee suuraa takka itti galchina. Suuraan yeroo baay'ee suuraan kun kan inni barbaadu bakki kun 2048 baay'isuu 1152 barbaada. Sana suuraan hundi akka sanatti ofiin of kaa'ee jiru. Kana jennaan aappii takka gadi buufattu. Aappiin sun image resizer jedha. Image size kana image size isin godha pixelii isaa akkasiin barbaadanitti. Kanaafuu achirra seennee akkanatti lakkoofsa kanatti barreessitu 2048 1152. Sanaan booda image irra tuqitu gaalaarii keessan keessa isin geessa. Erga gaalaarii seentanii waan barbaadan as keessaa filattu. Suuraa tokko filadhaa jalliseetuma. Suuraa kana kanatti amma geessinee achirra keenya jechuudha. Yoonni straight isinii dhufe deebitanii sisirreessitu waan kana gadi buttu ol buttu. Akka inni achi deemee sirriitti irra taa'uuf sanaan booda download goona. Erga download ta'een booda irra deebinee deemna bakka sana. Upload itti buuna. Save godhannee jirra. Saayizii inni nu eeyyame kanaan my file keessa gallee my file keessa suuraa amma save goone sana takka faarratti nu fida. Recently
kilik irra goona. Xiqqoo ammallee ni hafa sirriitti fidee hin galchine. Garuu isin irra deddeebitanii waan sana suuraa sanatti xixiqqeessaa bakka saayizii image saayizii sanatti sirreessitu danni jedhanii ammaaf fidee bakka kana nu kaaha jechuudha. Bilbila irratti akka inni mul'atu, koompitara guddaa irratti akka inni mul'atu sana hunda nu godha. Loogoon keenya hoo loogoon sun 150 baay'isuu 150tii imeejii kamuu gootu inni fidee irra isiniif kaha. Loogoo keessan maqaa yuutuubii keessaniitiin osoo godhattanii bareeda irratti barreeffattanii loogoo sana appilikeeshinii loogoo hojjechuu danda'u appilikeeshinii danuu jira. Anammaaf takka calliseetuman upload itti godha. Loogoo bareechaatiif hojjetadhaa yuutuubiin keessan gara fuulduraatti koopiraayitii waan adda addaatiif waan sanaan isin beeka jechuudha. Loogoo keessan adda godhattu jechuudha. Imeejii tokko irraan callisee kiliik godha. Haga kana filadhunaan jedha. Loogoo osoo duubaa irra keenya silaa bareedasii asitti xiqqoo seenyuudha. Dan fidee askaa hagamoo isin viidiyoo upload gootan asitti bircaa 3 isinii qaba. Display time jedha. End of the video. Suuraan loogoon kun dhuma viidiyoo irratti dhufumo custom start time ofii keetiif filattamo. Saatii feete ofii keetiif itti guuttattamu. Entire video dhuma guutuu irratti viidiyoo daqiiqaa 10 isa ta'u daqiiqaa 50 isa ta'u guutuu dhuma irratti akkanatti taa'us hin jira. Guutuu irratti taa'us bareeda. Sanaan booda kana finnee jirra. Basic info tacha ceenu. Description kana guutuu qabdu siniin jedheera. Basic info kun eenyu chaanaalii keessaniiti, arlii chaanaalii keessaniiti kun akka jiruun YouTube channel kun akka jiruun arlii keessanii publish jennaan asii finnee jirra. Amma kana publish save gochuudhaaf jechuudha. Waan godhaa turre brandingii asii gooneerra publish kana click goona jechuudha. Publish ta'ee jira kun stepin ittaan hoo maali? As daarii kanarra yoo argitaniif milikinni seetingii takka jirti. Milikita seetingii sana fayyadamna irra tuqna. Milikita seetingii sana erga irra tuqne general kun kaffaltii gara fuulduraatti maaliin akka isinii kaffalamuudha. Doolaara murra US doolaarii irraa ta'uu rakkina hin qabu. Sanaan booda gara chaanaaliitti adeemna. Chaanaalii kana irratti Abdul Mobile jedhee jira. Country of resident dha. Sanarra kilik goonee Itoophiyaa feetan bakka jiraattan waan feetan gochuu dandeessu. Itoophiyaa goona. Keyword dha asitti. Keywordiin kun maqaa adda addaatiin yookiin waan YouTube irra hojjechuu deemtanu gaggabaabsitanii koomaa kahaa. Koomaadhaan addaan baasaa. Like Abdul jenne kooma goona. Mobile kooma. Oromoo kooma. Oromiyaa kooma jedha. Waan feetan New Oromoo music New Ethiopian music jedha. Koomaan addaan baasaa keessu. Namoonni yeroo waan kana waan maqaa kana qabu search godhan YouTube keessan akka jarri argatanii subscribe godhan jira godha jechuudha. Maqaa adda addaa asitti barreessuun keessan kanaaf isin fayyada. Amma gara advaansii adeemnu. Advaansii kana jala mircaa adda addaa jira. Do you want to set your channel as made for kids? Ijoollee sabiyyiif haa ta'u wanti itti hojjettu kun ijoollee sabii waa'ee ijoollee sabiyyiitii jira. Yes, set channel as made for kids. Chaanaalii kana kan ijoollee sabiyyiitii jedhiitii tiikitti godhi jira. Takkaffaa irratti. Lammaffaa irratti immoo no kan ijoollee sabiyyiitii miti kan nama guddaati jedha. I want to review this setting for every video jedha. Hamma viidiyoo upload godhuun ofiifan filadhaa jedha. Kanaafuu isa arfaffaa irra filachuu wayya yeroo viidiyoo ofii upload gootanu. Auto generate caption san akkuma sanatti dhiiftu. Namni hagam akka subscribe isin godhe haa mul'atu moo haa badu jedha. Yoo irraa balleessitan hin mul'atu, yoo kanarraa itti gootan ni mul'ata. Kanaafuu mul'achuu dhiisuunsaas bareeda. Ni balleessitu irraa.
disable interested based ad kunillee haa ta'u irraa balleessi jedha maastaawoqiyaa dhufu waan ni dhiiftu. Future jedha asti futurein kuni ammallee yeroo YouTubein keessan akka akkaawuntiitti galchuu poostii adda addaa jalqabu sun gara yeroo viidiyoon keessan yookaan YouTube chaanaliin keessan subscribe 1000 akka argate kan inni isinii baasu irra caalaatti. Kanaafuu san ni dhiiftu. As deebinee default upload kana keessa galla kanallee akkuma kana duubaatti dhiiftu. Advanced setting kunillee language yeroo viidiyoo eenyutaanu filanna ittanii dhiiftu. Sun hin barbaachisu. Comment illee commentii namni commenta godhumoo hadhiisu isa jedhu all comment illee ta'u hold jedhus rakkinaan qabu. Disable yoo ta'an namni commentii isinitti gochuun qabu. Allow all comment video tokkoon takkaan upload gootan irratti isinii fida. Permissionin irra dabarfattu. Community kanallee osoo amaaf guutuu dhiiftanii sila bareeda. Agreement kanaafuu save goone jechuudha. Finnee jirra kana. Beezikii fitannee jirra. Asii profaayilii keenya loogoo keenya godhannee jirra. Layout ilaaluuf ammallee viidiyoon nu upload goone hin jiru. Asitti yoo kana tuutan sa'aatii isinii daawwatame view meeqa akka argattan waa hunda isiniif kaahas kana keessa galtanii illee waa hunda ilaaluu dandeessu. Yeroo viidiyoo gadhiiftan hagam akkanii dabalaa jiru waa hunda ilaaluu dandeessu. Gara chaanaalii keenyaatti deebina. Your channel kan jedhu kana kilik goonee gara chaanaalii keenyaatti deebina. Chaanaaliin keenya kun amma akkas tahee jira jechuudha. Hoomiin keenya kana fakkaata. Viidiyoo upload ittiin goone viidiyoo upload yeroo goonu taagii qabaachuu qaba. Description isaa sirrii ta'uu qaba. Keywordiin wanni isin jettanii irratti barreessitan waan namni yeroo mara barbaadu ta'uu qaba. Waan namni yeroo mara search gochuu danda'u osoo barreessitanii silaa bareeda. Viidiyoo keessan irra suuraa keessan suuraa nama saabuu danda'u suuraa bareedu waan sirrii ta'e kan waan kijibaa hin ta'in osoo barreessitanii bareeda. Galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Gara fuulduraatti immoo bal'inaan waliin dubbannaa. Viidiyoo yeroo upload goonu maal akka guutuu qabnu akkamitti akka dublaarii footoo irra kaa'an waliin hojjechuu dandeenya. Waa hunda isiniif dhiyeessanitti deebi'a. Galatoomaa ulfaadhaa. Warri subscribe gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessaniif illee share godhaa isiniin jedha. Galatoomaa nagaan.